Bahar Umar mee waa'ee afoola afaan Oromoodha hubannoo natti qabdu hagam takka maali afoola boo maanyana maaliif huqqata waan yaadu afoola afaan Oromoo gaan afoola afaan Oromoo jechuun maal jechuudha mee afoola gaajenu afoolli kun waan hedduu keessatti qabateeti kan soosoo waan nama fiyaatu jiru waan takki biyya fiyaatu jiru Ashama harka fuune daawwattoota keenya kuni sagantaa keenya kan hibboo hibbakaati sagantaan keenya kan hibboo hibbakaadha afoola afaan Oromoodha hawaasni keenya hagam tokko hubannoo qaba hagam tokko beeka waan jedhu irratti magaalaa keessa deemnee namoota tokko gaafanneeti isiniif dhiyeessina turtiin teessan nu waliin haa taatu hanga dhuma sagantaa keenyaatti hin sossayinaasi asuman eegaa toligaa eenyu hajoomee maqaa kee Hamza Nanjan Hamza eenyu Hamza Abdullah Muhammad hayiga arrantana waa'ee afoola afaan Oromootiin si gaafachuuf deema afoola afaan Oromoo jechuun hoggaa jaamu dhageessa barattee jirtaas na fakkaata mee maal jechuudha afoola afaan Oromoo jechuun afoola makmaaksa jechuu ayyee toligaa afoola afaan Oromoo gaanu makmaaksa ciigoo hibboo kanneen if keessaa qaba kanneen keessaa immoo arra kanneen si gaafadhu hibboodha ayyee hibboo hibbaka wajjuma nyaanna maaf huqqata imbeeni walumaa nyaanna maaliif huqqata waan yaadu deebisaati miti biyya naa kannaa siiqanne eessa Direedaa oh Direedaa harkadhee maaliin dhabe deebisa fallaana galatooni hayi makmaaksa si gaafadhu takka gaafadhu wal quban qabduun wal duuba laga dheetee eenyu hajoo maqaa kee Bahar Umar Bahar Umar mee waa'ee afoola afaan Oromoodha hubannoo natti qabdu hagam takka maali afoola boo waa'ee afoola afaan Oromoo beektu amman sadege jechuun afoola afaan Oromoo gaenu makmaaksa hibboo ciigoo sheekoo seerluga makmaaksanin beekee bani beekeen majita afoola boo Aye, tole mee makmaaksa si haa gaafadhu dura walumaa nyaanna hibboo dura hibbaka walumaa nyaanna maaf huqqata imbeeni deebisasa walumaa nyaanna maaf huqqata nangalle yookaan imbeeni biyya naa kan siiqanne eessa harmaya harkadhee maaliin dhaba qaba fallaana deebisaan fallaana of course tole duraan dursee eenyu hajoo maqaa kee Hamza Abdullah Njama haya Hamza Abdullah mee waa'ee afoola afaan Oromoo hubannoo natti qabdu maal akka afoolatti wanni nan qabu waa'ee bira osoo hin taane afoolli jechuun akkaataa aadaa Oromootii fi waan takka haalatti walii galanii fi kana na fakkaata akka mataa keetti mee afoola hoggaenu maal fa'aa if keessaa qaba akka afoolatti waan afoola jechuun akka hibboo akka oduu durii waan akkanaati na fakkaata akka sheekoo ayi tole hibboo bakka walumaa nyaanna maaf huqqata Simbaan war makmaaksa mara hibboon bara walumaa nyaanna maaf huqqata waan nama fiyaatu jiru waan takki biyya fiyaatu jiru deebisaan isaa maalidha walumaa nyaanna maaf huqqata deebisaan isaa maali maankaadha fallaana sirri deebistee jirta duraan dursee gaafii deebiidhaaf waan hayyamteef galatoomi eenyu hajoo maqaa kee
maqaan kiyya Akram Abdallah jedhama. Yemi Akram waa'ee afoola afaan Oromoo gaan afoola afaan Oromoo jechuun maal jechuudha mee? Afoola gaa jennu afoolli kun waan hedduu of keessatti qabateeti kan soosoo. Afoola kana keessa fakkeenya hibboo jira, makmaaksaa jira, ciigoo jira, soorgoo jira. Akkasumatti aartii keessas waan hedduu kan sila afoola keessatti hirmaatu hedduu jira. Afoolli hundaa'u takka takkatti ibsullee ni ulfaata. Garuu inni waan hedduu of keessatti hammatee deemu. Osoo afoolli kun hin jiraanne afaan Oromoo akka afaan Oromootti as ba'ee mul'atu. Tole amma afoola kana keessa hibboo jira, ciigoo jira, soorgoo fi sookoo jira, aseerluga afaan Oromoo jira. Kana hunda nuuf ibsee jirta. Mee amma tapha tokko haa taphannu. Hibboo haa taphannu. Hibboo. Bakka. Walumaan nyaannaa maaf huqqattaa? Walumaan nyaannaa maaf huqqattaa? Devi barbaade isaasa. Araba. Araba. Dabe.